Nagaan fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obbolaa koo jaallatamoo fi kabajamoo hafuuraa Saaroon Tubee jalatti kan argamtan hundumaa keessaniif nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Inni madda nagaa keenyaa eegumsa nagaa keenyaa inni ta'e Kiristoos Yesuus galata guddaa fudhatu. Egaa baay'een yeroo kana nagaan qabu ekonomiidhaan dinagdeedhaan naannaadhaan qilleensaan mana jiruun gola jiruuni. Haala keessa jiruun qabatee nagaa qabu nuti garuu nagaa qabna. Maaliif beektu isa madda nagaa burqaa nagaa ta'etu nu wajjin jira. Nutis immoo kan saataanii jira jechuudha. Ameen. Egaa kuloonni Saaroon Tubeedhaaf haaraa taatan laayik, sabskiraayib, sheer gochuudhaan maatii ta'a. Akkuma kana warra sabskiraayib gootan immoo dhaggeeffadha. Warra akkasuma immoo galtanii dhaggeeffatanii garuu sabskiraayib laayik sheer goonee akka gootan jaalala waaqatiin sin gaafanna jechuudha. Maaliin beektaa jechuun dandeessu jechuudha. Egaa teknooloojiin babal'ateera jechuudha. Guyyaa irraa immoo sagantaa dubbii dhaloota irratti nama tokko isiniif qabadheen jira jechuudha. Nama isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Nama isin baay'ee jaallattan sooshaal miidiyaa garaa garaa irratti nama isin beektan tokkoon isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Eenyudha jechuu dandeessu jechuudha. Nama isinirraa baay'ee eebbifamtan jechuudha. Egaa sagalee koo gadi bu'eef mul'ifama gaddoomjata hin jiru jechuudha. Sababii kanaaf malee waan biraaf jechuudha. Namni isin irraa hirmaattan sagalee waaqayyoo jiraata. Nama dhuga ba'umsa bareedaa akkasuma jireenya nama cimsuu qabdudha jechuudha. Eenyudha warreettaniif immoo obboleetti keenya faarfattuu alamii hir'aa wajjin yeroo gaarii akka qabaattan isin asuma faayinaa jechuudha. Gara sheekkan isin dabarfachuudhaaf gaaffii dhiyeessii fi gaaffii naa deebisuudhaan kunoo guyyaa ammas gidduutti argamteef jechuudha. Guyyaa biraatiin immoo sagantaalee garaa garaatiin jechuudha. Isin gidduutti argamti dhuga'umsa isiniif qabattee dhufte jechuudha. Ganama noomaan gara sheekkan isin dabarsa jechuudha. Line in. Line in. Sarah jalatti argamtanii biyya keessa biyya alaa kan argaman irra teessanii maamila obboleettii keenya Saaraa warra taatanii hunduma keessaniif nagaa danda'e isin warra lashee taatanii warra sabskiraayib goone akka maamila obboleettii keenya Saaraa taatanii jaalala Kiristoos isin gaafadhaa. Mata dureen obboleettiin keenya qabattee mul'ata kanaan ishee keessa bulee dilbii dhiyootaa kan jedhu asitti qabattee simboota gaanii irratti walfuudhee karaa garaagaraatiin barumsa adda addaa dhalootaaf dilbii achi kuustee dhalootaaf wantoota gaarii kuustee akka dabaluuf obboleettiin mul'ata ishee keessa jiru dilbii dhalootaa jettee yuutuubii ishee irratti nu affeertee jirti. Akkasumas hundi keessatti irratti affeerra kan akka hirmaattanii asuma beeksisuu isinis barbaada. Akkasumas obboleettii keenya Saaraa har'a miidhaa kanatti carraa naaf kennitee jirti. Carraa ishee kennites gaafa nagaa baasee jirti. Gaafa sirna jiru dhageenyee amma gayyoonni gargaaree itti fufna. Akka galfatan hunduma keenya akka hordoftanii jaalala waaqayyoo isin gaafadha. Egaa The radio model. egaa seesaan ka'umsiisa koo Kiristoos kan bal'atu muree iddoon dhaloota koo shawwaalta aanaa jalqabuu godina amboo yoo ta'u iddoon amma jiraatu beeruutirraa. Kanaafuu mee wajjumaan taanee gaarii obboleettii keenya Saaraa nu gaafattee sinii deebisee gara deebisaatti ce'aa akka hordoftanii jaalala Kiristoos isin gaafadha. Egaa akkasii gaarii obboleettii keenya Saaraa tokkoffaanii soogidda biyya lafaati jechuun maal jechuudha? Akka nama afuura tokkotti jedha irraan sinii deebi'a. Soogidda biyya lafaati jechuun maal jechuudha? Akka nama afuura tokkotti naan jette. Kanaaf gaafa macaafa qulqulluu keessatti dubbisteetu hiikaasaa akka waaqayyoon gargaaru wajjin ilaalla. Akkas jedha Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 13 gubbaarratti akkas jedha. Mata dureen isaanii akkas jedha. Isin soogiddaa ifas
isin soogiddaa fi ifas jechuu isaa jedha Yesuus jechuudha. Isin soogiddas ifas jedhe mata duree kanarratti isin soogiddaa ifas jechuu isaa Yesuusitti dhufee jedha. Akkasumas nuti gadi siqee akkasidha. Isin soogiddaa lafaati. Soogiddi garuu minyaa yoo keessaa dhabee maaliif deebi'ee miny'eeffamare? Gadi baafamee gatamee namni irra ejjetee balleessa malee uumaa tokko waa'ee hin baasu jedha. Akkasumas nuti waa'ee ifallee hin dubbata. Egaa gadi kan nuti ilaalaa barbaanne gaafa fudhateen keenya isaarraa gaafate waa'ee soogiddaati jechuudha. Soogidda jechuun akka biyya waldeetti amma fakkeenyaaf mana kana keessa soogiddi mana ni dhabamee jiru. Soogiddi jechuun wanta fireen isaa xiqqaa ta'e garuu ittoo kunillee wanta kana jedhamee fakkeenya hedduutu ni fakkeenya ittoo kunitti wanta dhiirri godhamee garuu soogiddi keessaa dhabamee minyaa jechuudha. Akkasumas immoo yeroo garaa garaatti yeroo deebi'e nuti biyya lafaa fakkeenya kan dubbanne akka gooftaa Yesuusitti fakkaatti gooftaa Yesuus dubbannaan keenya soogidda of keessaa qabaate biyya lafaa soogidda biyya lafaatiif karaa gargaaru fakkeenya jechuudha. Minyaa of keessaa qabaatu dhala nama gargaara. Kanaafuu achumatti maal jedhama soogidda of keessaa qabu ta'ee maaliif miny'eeffame gadi baafamee gatame namni sirrii ejjetee balballisaa homaa malee homaa tokkoof baay'ee hin baasu. Kanaafuu soogidda jechuun walumaa galatti wanta namni qabu wanta dhamdhama gaarii qabu wanta soogidda fireera xiqqoo yookiin gogaggasa qal'aalee gatii isaa gadi baay'ee yoo ta'e soogidda jechuun wanta bakka barbaachisu jechuudha. Manuma keessatti kan qabaman jechuudha. Kanaafuu immoo har'a soogiddaatti fakkeessee dubbate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyadha. Nutis immoo har'a fakkaataa soogiddaa isaanii biyya lafaa warra Kiristoos hin beekne nuti dubbannaan keenya hojjannaan keenya wantootatti achumatti ifa biyya lafaati. Ifa jechuun ibsaa yookaan osoo hin taane dubbannaan keenya hojjannaan keenya haalaan hundumtiyyuu fakkaatti gooftaan Yesuus biyya lafaa warra namanne isaan fakkeenya ta'uudha. Soogidda jechuun walumaa galatti minyaa wanta dhamdhama gaarii qabu, wanta dhamdhama gaarii qabu, wanta minyaa gaarii qabu. Kanaafuu nutis immoo har'a akka soogiddaa sanatti minyoomna biyya lafaatiif fakkeenya ta'e gara Kiristoositti dhaloota akka fiduu dandeenya natti fakkaata. Akka yaada keenyatti akkuma kiyyaatti sin jedha. Akka sagaleen dheerallee kana yoo gargaarte akkasuma gaafa lammaffaa. Egaa obboleettiin keenya jechuudha alamiin deebii gahaa nuuf laattee jirti jechuudha. Mana soogiddi keessaa dhibee hin jiru. Mana kam keessa iyyuu soogiddi jira. Soogiddi immoo hin barbaachisa. Nyaanni soogidda malee hojjetamu kamiyyuu mi'aawuu nuun jettee jirtu jechuudha. Macaafa qulqulluurraa nuuf dubbistee jirti jechuudha. Namni kamiyyuu jechuudha lafa obboleettiin keenya nuuf dubbiste kana jechuudha galee dubbisee maal akka ta'e irraa hubachuu qaba. Akkuma kanammoo jechuudha soogidda jechuun anaaf si jechuudha. Ganaasa kan biraamte jechuudha. Anaafati waa mi'eessina mana jirrutti iddoo jirrutti gola jirrutti biyya jirrutti jechuudha. Kana garuu yoo of dagatte yoo of rarrafte jechuudha dammaquu dhiiste jechuudha yoo rafte akka dhagaa jechuudha. Agaataatti gatamte jechuudha. Gatiin qabdu jechuudha. Kanaaf iyyuu gatii ala of gochuurra gara gatiitti gara soogidummaatti of deebisne Kiristoosii wajjin soogidda ta'uu keenya. Maaliif Kiristoosii Yesuus sun ragaa nuuf ba'e jechuudha. Isin soogidda biyya lafaati. Yookiin soogidda biyya lafaati jechuun maal jettee yaaddu yookiin immoo akka nama fuula tokkotti akkamitti hubatta gaafadhe jechuudha. Isinillee akkuma kana hubachuu qabdu jechuudha. Baay'ee dirristee isiniif ibsite jechuudha. Akka isinitti gaaffii hin taanellee macaafa qulqulluu yoomuu ta'an ragaan keenya jechuudha. Macaafa qulqulluun qabdee nuuf deebisteertu jechuudha. Gara gaaffii lammataatti waliin dabarra jechuudha. Akkasidha. Ifa isa ta'ee Yesuus akkamitti argattee gammachuu maaliif dhagaadha akkasumas
ifa isa ta'e Kiristoosin akkamiin argatte? Isa argachuu keetti immoo gammachuu maalii qabda kan jedhu yookiis immoo jechuudha. Maal sitti dhaga'ama kan jiru jechuudha. Maal jetti laata obboleettiin keenya alam ishee mara dhaggeeffanna jechuudha. Isinillee akkuma kan warri argattan keessattis guddadhu inuma argatte. Biyya lafaarraas gara Kiristoos kootu inuma argatte. Sababeen isaayyuu Kiristoosin arganne jechuudha. Gaafa daa'imummaatti kan yoo keetti guddan jechuudha. Kiristoosin argatte Kiristoos wajjin deddeebi'uun kee maal sitti dhaga'ama? Gammachuu maalii qabda? Lakki immoo ganaa immoo biyya lafaa keessa warra dhuftan illee jechuudha. Akkuma kana maaltu isinitti dhaga'ama jechuudha. Yaadni koo jechuudha. Gara obboleetti keenya alamattan sin deebisa jechuudha. Guyyicha jalatti akkamitti ilaalta jedha. Ani Yesuus Kiristoos akka dhuga ba'umsaatti guyyaa tokko dhugaasanii beekuun xumuramu waan ta'eef ani kaleessa biyya lafaatiin hin ture. Bara 2008 ani Yesuusin fayyisaa lubbuu gurguddee fudhadhe jechuudha. Ani duraan amantii dhukkubtuu amantii ortodoksiiti. Ani baay'ee nama amantii beekte yookiin immoo baay'ee nama maaramii yoo ta'e malee nama Yesuus Kiristoos baay'ee qoqqobtiin hin ture jechuudha. Egaa namnis nama sagalee yookiin immoo namni sun dhugaa namatti bahee miti. Gaafa waamichi kee gaafa waaqayyo waamichi kee haala jedhee waamichi kee suni ofii keetiif jechuudha. Waaqayyoon keessatti mul'atu. Kaleessa akkuma Phaawulosin saba Kiristoos kan ta'an hariyaa mana hidhaatti galchaa ture jechuudha. Anis akkuma Phaawulosin maaliif gochaa ture amma naa danda'amutti jechuudha. Yeroo barannu yookiin immoo yeroo barannu ijoollee wajjin barannu yeroo san misaala nyaachuudhaaf salleessanii maaliin godha dursee namni danda'aa ta'e jechuudha. Maaliif isaan warra beektu waan ta'eef akkasumas xiqqaa akkasumas hanga danda'an irra baay'aatti nan ture jechuudha. Egaa waaqayyo immoo ofii isaatti of barsiise namoonni dhugaa sanatti ba'anii fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif karaa irra jiran karaa namatti fakkaata. Amma waaqayyo sammuu namaa bal'atti amma waaqayyoon ofii isaatiin nama barsiisutti karaa irra jiran karaa namatti fakkaata jechuudha. Ani baay'ee dhukkubsachaa jiran ture. Akkasumas hafuurota dhaamoota baay'ee rakkachaa jiran ture. Egaa sumaan utuu rakkatuuti. Kutaa 9 yeroo baradhutti baay'ee sadarkaa duraa lafaa ga'ee ture. Guyyaa tokko fa'aa kan hin daganne halkan keessa isaati 8tti bakka wallaalee duute jedhanii maatiin halkan keessa isaa 8tti dhufanii yeroo duutuu kan guutu jechuudha. Achi amma tokko keessa kun irratti waamanii nama fayyee isumarraan kan ka'ee gaafa maatii gidduu akkasitti yaadatan daree qormaata qorame jechuudha. Akkasumas darbee bakka yeroo ijoolleen maaliif beententaa fuulli kunis dhiisa naan jedhanii ittaan qoosa beentee isin jedhanii sababii namni beentee jedhuuf immoo baankii jechuudha. Yeroo sana kutaa laala xiqqoodhaan baradhaa obboleessa kiyyatu jira. Obboleessa kiyya maal godhaa? Yeroo midhaan haamatu jechuudha. Midhaan haamatee maasii qaba. Yeroo midhaan haamatee dhahatee dursa asiraatiin irraa galchaa jira. Asiraatiin irraa galchaa. Asiraatiin irraa galchuu malee waa tokko hin godhatu jedha. Maal jedhee faaziriin kiyya immoo asiraatiin maal irraa galchita? Waaqayyo namaa kenna malee namarraa jedhee bakka itti qoosa. Yeroo inni itti qoosu maal jedhaan obboleessi kiyya immoo rimmatu nyaata midhaan kee kanaan utuu inni asiraatiin galchina waan tokkummaa godhu garuu rimmatu nyaata achiin sitti qoomna waaqayyo namaa kenna malee namarraa jenne otuma kanaan jennetti yeroo sana lama baradha yoo xiqqaate ta'a waggaa 15 waan akkasii taatatti fakkaata achii booda obboleessi kiyya kuni dhukkubsatee tarii waamicha isaa taatee ta'a dhukkubsatee hin duune. Gaafa dhukkubsatee du'u obboleessa abbaa kiyya kun jechuudha waldaalee keessa kan jaarsu bakka faaziriin kiyya waldaalee dhaqee gaafachaa ture. Kaza yeroo inni du'u maal jedha obboleessa abbaan kiyya kun jechuudha. Namoota obboleessatti saree ta'anii waldaan keessa kan fuudha.
Eessaree isaanii kafalamsiisu jedhee bakka hin kakate. Anis sarara dhaqee beendeen jechuudha. Yeroo hundaa kudhan bara 2007 malee bara 2007 yeroo isa biyya hin turre nan deeme biyyarraa buleetti qofaana deeme achi booda naannoo ooluu jechuudha. Dhukkubsadde yeroo baay'ee kanan dhukkubsaddaa otoo waa tokko hojjechaa jirtu isa gannaqee baanaan fiigaa of hin beeku jechuudha. Mataa kee kana ofirraa jira kan jechuudha. Achi booda guyyaa tokko maaliif jedhee ilaala jedhee abdii sanumaa kutatte waan ta'eef kan namni sagalee dabarsina nanni eega sirraa jalqabee nama fayyee jechuudha. Nama fayyee afura maraatti mara nama yeroo biraa ta'uu dandeenye sagaleen koo waan dheeratuuti. Yeroo sanarraa jalqabee ani yeroo deemnee lafan bakki hin deemne jettee utuu hin beekin qofa. Gaafa sanarraa kaasee ifa kanarratti dhufee naaf fayyee nama qullaa'e isarraa kaasee bakka Yesuus Kiristoos dhuguma akka inni waaqa ta'e isarraa namane akkasumas buleettiin geerroo ta'e harka kootti kan kaatee jirti. Guyyaa biraa marsaa biraatti kutuu danda'a. Baay'ee natti dhaga'ama. Dhummaan isaas nan bara. Baay'ee gammada yeroo natti dhaga'amullee ammallee gammada. Siin jechuun ni barbaada. Kanaaf sagaleen koo waan tuufi guyyaa sun baay'ee guyyaa adda addaa naaf jechuun ni barbaada. Akkasuma gaafa sadaffaa. Egaa gaaffii sadaffaarra geenyee jira jechuudha. Riikoordiin sababa dheerateef jechuudha. Marsa lammataatti isiniif irra deebiti jechuudha. Buleettiin keenya Alamiin jechuudha. Faarfattuun Alamii jechuudha. Waaqayyoo bara kee jireenya kee eebbisu jechuudha. Dhuga barumsatti jettee baay'ee tuttuqxe jechuudha. Innaa namoonni qalbiin dhaggeeffatan barumsa guddaa qaba jechuudha. Dhugaan isinitti hima jechuudha. An haamileen itti horadhe jechuudha. Illee akkuma kana maatii azaabii keessaan dhufe jechuudha. Baay'een itti haamilee horadhe jechuudha. Ani garuu duraan akka dhuga barumsaatti natti himte yookiis immoo jechuudha riikoordiidhaan dhaggeeffadhe jechuudha. Baay'een gaddisii baay'een gammadisi jechuudha. Guddummaa waaqayyo waaqaaf mul'isee yeroo ammaa kana immoo sagalee waaqayyo kallattii hundumaan tamsaasu irratti argamte jechuudha. Waaqayyo nama gajjallaa kaasee eenyummaa isa barsiisuun isaa na dinqa jechuudha. Waaqayyo bara ishee jireenya ishee eebbisu jechuudha. Ganaaf guyyaa addaa ture baay'eenis nan gammada. Isa argachuu koottis isa wajjin deddeebi'uu koottis dukkana keessa nyaatamu keessa ooleera. Kanaaf guyyichi anaaf guyyaa addaadha. Isa lubbuu argachuu kootti nun jettee